tola ya sanyi korma lafa qabnaa bishaan qabnaa humna namaa qabnaa iddoo tarsiimaatti argamnaa gadaluun akka ittiin dhufne rakkoon akka ittiin uumamne jabaannee hojjenne dinagdee keenya yoo fooyyessine lammata cunqursaa ayyummaa keessa dubartafummaa keessa akka hin jiraanne of gochuu danda'a jechaadha. Karena kisah agar betul tobat di sini tidak ada. Kanaan dura manuma keessa jira. Garuu bu'uura arganne cuucii guyyaa tokko fudhachuudhaan hojii baay'ee bareedaa hojjechaa jira. Kooriyaa Bashaaraa diqaadamsuudhaan malee binnee finnee miti. Gigisaanaatiin gaafa nu kennamu muuziin kun jechuudha. Waan fayyadu ittiin fakkaanne. Amma immoo muuziin kun akka gaafa sanaatti faayidaa baay'ee arganneerra. Bu'aa faayidaa guddaa irraa argannee turre. Qaama dhumaanaan tiraaktarii bitadhe. Dabalataan immoo amma Waaqayyoon nu gargaare warshaa daakuree ijaaruudha kaayyoo keessa. Bara duraa 2013 waggaa eegallu hin maraatanii ani lafa gogaa qamadii facaasan hin jedhanii akkamitti qamadiin marga jenneeti lolaa turre. Waan addaa argine waan midhaan akka waan midhaan nuti fakkaanne dhugaa isaa hodhafi waan cubboo yaranne nuti fakkaate akka malee galee hektaara irraa kumtaala 112 kan gale kan godhe. Karoora mootummaan gad buuse kan immoo qamadiidha qamadii kana qonnee raawwanne hojjechuudha qabna hundumaanuu jedheeraadhe isaan dura deemee raadhee of duukaa ofii raadhee isaan akka isaan facaasan goosatan jira amma hangaa kana dasi hektaara tokkorraa akkan 70 kumtaala 75 argadhe dheenen yaada hojjedhes immoo sirriitti madaabaraatti kennanee fi duukaa deemnee raadnee hordofnee akka gaarii bakka waggaa ta'e 80 sin ba'a kanan argadhaa isarraa immoo qusannoo kiyya irraa lafa godhadhee raadhee kaan immoo ammas immoo bu'aa jiru saniin immoo ittiin hojjedhee an akka sheedii kana fa'aa amma nun jedhan kana horii qillibii hin handaaqoo horsiisuu bakka kana kanarra jira. Waliin tola yaa sanyii kormaa.